ishee maalidha narra natti dhiyaate narraa fagaata jaalala dhugaa na qabaatee na qabaachuu baachuu isaa maalittan beeka garuu yeroo dhufetti baay'isee natti dhiyaate akka waan hedduu na jaalatutti itti nattaasaa garuu torbee lama torbee sadi badee dhufa maal gochuun qabaa jettee na gaafatti. Marka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaal kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan wal arginee jirra akka jaalattanis waa xiqqoo ishee akka irraa bartan abdiin qaba jechaadha. Gaafii garaagaraa gaafatameen ture hunduma keessaniifuu yeroo tokko isinii deebisuu hin danda'u isinillee sheerii walii gootanii isa ittaanu irratti malee kanan isiniif deebisu gaafuma tokko viidiyoo 3-4 isiniif deebisuu hin danda'u akka obsaan na eeggattan gaafii na gaafataniif abdiin qaba. Chaanaaliin koo Leelaa Shoo jedhama. Baay'een keessanii beektu kan hin beekne immoo subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa gadxiquudha yeroo hundumaayyuu akka daddafee chaanaalii viidiyoon kun siin qaqqabu gochuu ni dandeessanii. Wanti har'aan qabadhee dhiyaadhee shamarree takkatu gaafii addaa tokko na gaafate jechuudha. Gaafii kana yeroo 3-4 gaafatamu kootii namoota garaagaraatiin jechuudha. Inna deebisuun qaba. Inna anillee barsiiseen ture waan sin ajaa'ibu jechuudha. Amala akkanaa namni qaba namni jedhee barsiiseen ture garuu viidiyichaan argine na fakkaata namni hedduun na gaafateera. Anillee sinifan deebisee jechuudha gaafii sun maal jedha sinitti fakkaate maal naan jettee na gaafatte gaafiin ishee jaalalliin kiyyaa feesbuukidhaan wal baree waggaa furguuteera erga wal barree jette inna garuu amalli isaa naa qabamuu hin dandeenye narraa fagaata na dubbisee yeroo dhufu bakka baay'ee tokko natti dhiyaate akka nama na jaalatu ta'ee seeraan natti haasa'a iddoo guddaan qabaaf isaanan kabajaan nan jaaladha garuu immoo achumaan immoo torbee tokko torbee lama badee immoo deebi'ee dhufe immoo akkasuma ta'ee natti haasa'a jette. Inna ani immoo namni tokko erga nama jaalateeti akkamitti hagana namarraa fagaachuu danda'a jedhee tayyaadha amalli isaa gonkumayyuu naa qabatamuu didee jettee na gaafatte jechuudha. Baay'ee wayii jechuudha. Mala akkanaa qabachuudhaaf baay'isee kan namatti ulfaatu maybe mudannoo garaagaraa isinitti barumsa garaagaraa illee dhageessanii ta'uu danda'a mudannoo akkasiillee qabaattanii beekuu dandeessanii garuu namni namatti siqee sinirraa fagaatu amala akkamii akka qabu isinitti himaan. Inni tokkoffaan jechuudha. Si jaalachuus danda'a si jaalachuu dhiisuus danda'a. Sababni isaatis waan tokko isinitti hin waraanu namni tokko yoo nama jaalate sababni sirraa fagaatu gonkumayyuu qabu. Ani nama tokko nan jaaladha. Nama jaalattan tokko sagalee isaa dhaga'uun yaaddani nama jaalattan tokko yeroo hundumaa fuula isaa arguu isin yaachisiisu fuula isaa arguu barbaadan yeroo hundumaa sagalee isaa arguu yeroo hundumaa isa wajjin dabarsuu barbaadan yeroo keessan hunduma keessattuu shamarran dhiironnis akkasuma yoo jaalatan jaalala dhugaa jaalatanii jenna garuu maalidha sababni inni amma fakkeenyaaf torbee tokkotti dhufaa torbee lamatti dhufaa yeroo dhufetti immoo akka na jaalatu ta'eetuma seerumaan naasofsiisa jette. Kana jechuun maal jechuudha? Sababni isaa maaliif isinitti fakkaata? Ana gama kootiin tokkoffaa jaalala biraa qabaachuu danda'a. Lammaffaa immoo jireenyi isaa jireenya biraa jireenya maybe maatii qabaachuu danda'a. Bakka wanti tokko keessa jira. Namni tokko yeroo kennitaniitti akka yaanne akka waa'ee isaa yaanne yookiin immoo waa'ee isaa dhiphanne kan isin gochuu danda'u akkamitti akka ta'e beektanii fakkeenyaaf ani jireenya mataa kootiin jiraachaa jira. Garuu normally namoota bilbiluudha. Fakkeenyaaf maatii keessan durbii keessan obboleewwan fira keessanii bilbiluudhaaf yaa hunduma mana keessanitti jireenya mataa keessanii jiraachaa jirtu jechuudha. Fakkeenya isinitti himaa jira. Inna guyyaa guyyaadhaaf biraazirii kee baay'ee jaalattu yookiin immoo siisterii keetiif guyyaa guyyaadhaaf hin bilbiltu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Hundumti keenya iyyuu ni beekna waan ta'eef. Torbee lamatti torbee tokkotti akkasitti maaliif jireenya mataa keetii jiraachaa waan jirtuufu hin ulfaata. Namoo hunduma guyyaadhaan yeroodhaan nama bilbiltanii cheekii gootanii akka inni nyaate akka inni dhuge gaafachuudhaaf ni ulfaata. Garuu maalidha yeroo iddootti kennine nama jaalanne tokkoof yeroo iddoo kenninuufi yeroo hundumaa isa dubbisuu barbaanne yeroo hundumaayyuu
sagalee isaa dhaga'u jireenya keenya waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani jaalallee yookaan qabaadhe jaalallee kiyyaa bilbiluun jaalallee kiyya cheek godhuun isaa akka jiru isaa akka oole gaafachuun jireenya mataa kiyyaa waan ta'eef yeroo itti kenneetoo waa'ee isaa yaaduun qaba. Waa'ee isaa san beekuun qaba. Ni galee miti beekuun qaba waa'ee isaa. Garuu jireenya tokko ofiisaatiin waan ani gama kiyyaan kan natti fakkaatu dhiirri kun sirraa fagaatee kan dhufu yookiin jaalallee biraa qaba ta'a. Yookiin immoo dhugaadhaan sin jaalatu ta'a. Maybe gaafuma isa dabbaree akkaataa isa taphachiisuuf si bilbila ta'a malee namni tokko erga sin jaalateeti akkamii sin bilbila akkamii yeroo hundumaa cheekii sin goona akkamii yeroo hundumaa nagaa ta'uu kee nagaadha. Torbee lama booddee ji'a tokko booddee yeroo dhufee nagaa si gaafatu. Ani feemisiin isaan qabu baay'ee wayi miti jaalallee keessanii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Siisterii fi biraazirii keessan akkuma duratti siniin jedhee yeroo torbatti dhuma bilbiltanii barsiistanii torbeedhaan bilbilu gaafa torbee lama guutan garuu hirrifattan. Waayee maal ta'e dana gaammaan bilbiliniif maal naan jedhi siisteriin koo maal naan jetti maal jettanii bilbiltanii biti sinitti dhaga'ama even jechuudha even obboleewwan keessaniyyuu gwaaddanyoota noormaalii keessaniyyuu garuu kun immoo akkuma minimum indaalta faxxara bakka wamtu akka uumamnetti bilbileetoo ji'a tokkotti yeroo dhufu akkam jirta nagaa jirta jaalallee koo muraamni jedhee yoo deesisiisu namatti hin tolu qaba. Ifa manaa godhaate jechuudha. Ani gama kiyyaan gonkumayyuu jaalala dhugaa siif qaba yookiin si jaalataa noormaalidha isin jechuun barbaadu kun noormaalii miti. Akkamitti dhiirsi tokko hani jechuun bar meemee cal jedhaatuma laala. Hojii yoo osoo qabaachuu baattanii barumsumarraa yoo odoo jiraattanii waan fee jireenya akkamiyyuu keessa osoo jiraattanii jaalallee keessan akkamitti osoo yaadatiin ooltanii bultan. Yaadachuu dandeessan yoo yaadattan immoo bilbili si godha. Amala si bilbiluu, amala isa dubbisuu, amala isa arguutis sitti dhufa. Miti sammuu keenya keessatti kan dhufu wanta akkasitti. Kanaafuu ana yookiin immoo jira miti maybe waa tokko sirraa barbaade ta'uu danda'a. Waa tokko sirraa barbaade si bilbilaa jiraachuu danda'a. 100% garuu si jaalataa noormaalidha wanti tokko siin jechuun barbaadu. Sababni isaatis noormaalii waan hin taaneef jechuudha. Kun gonkumaayyuu noormaalii wanta noormaalii ta'e tokko miti. Namni tokko erga nama jaalateeti nama bilbiluun dirqama bilbiluu qabaa si arguu qabaa akka jedhee yaada gama kiyyaan yaada siin kennine yoo ta'e iddoo siin kennine yoo ta'e maybe saniif si arguudhaaf dhimma ittiin qabu jedhee yaada akka gama kiyyaatitti jechuudha. Anna kun gonkumaayyuu sirrii miti. Inni jireenya mataa isaa jiraachaa jira yookaan ammoo jaalallee biraa qaba. Sababii kanaaf inni torbee 3 yeroo tokko si dubbisa. Ji'aayyuu hin tura jettee beekti. Ji'aayyuu erga ture ji'a guutuu sin dubbisu maal jechuudha? Anna warri mudannoo akkasii qabdan dhiifa manaa godhaatu warri mudannoo akkasii qabdan ani gonkumaayyuu kun jaalala dhugaa ta'eetoo sin jajjabeessuun barbaadu. Jaalala keessan qoradhaa. Gaafii adda addaa dhiyeessuufii qabdaa. Wanta ati godhu gaafii adda addaa dhiyeessuufii qabdaa akka dhugaa si jaalatuuf kaan gaafachuu qabdaa. Akkas jedhee yaada malee noormaalidha kun dhiisii maal akkasiin jechuun barbaadu. Yaanni nani siif qabu kana fakkaata. Qoradhu jaalallee kee maal jireenya akkamii keessa akka jiru garuu ati biyya alaa jirta akka biyya alaa jirtu tan beeka jechuudha. Ta'us garuu yoo dhugaa na jaalatti sababa maaliitiif guyyaadhaan akkasiin dubbisne gaafadhu suma mataasaa siif deebisa. Inni akkasiin jechuun barbaada garuu of hin dhiphisinii nama akkasiitti irraa fagaachuudha dhugaa isiniin jedhaan nama akkasiitti irraa fagaachuudha. Maal jechuudha ati lapheen kee ni caba barjii guutuu akkas irraa badee dhufu maal jechuudha ananaafuu yuun galu. Inni akkasiin jechuu barbaada. Gaafadhu ifa baasiti sababa maaliitiif akka inni badee dhufu gaafadhuuni sanirraa kan hafe irraa fagaadhu. Jaalallee biraa qabadhu maali namoonni isa qofaadhamoo ana gama kiyyaan kanas si gorsa. Isinillee koomentii irratti yaadan mudannoo akkanaa warri qabdan akkasumas maal yaaddu waa'ee jaalallee ishee kanaa maal yaaddu si maaltu warri dhiiras warri durbaas deebisaa fi koomentii jalatti turtii gaarii sinan jaaladha warri chaayinaalii kana haaraa taate subscribe gochuudhaan maatii ta'a.